Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa eegalee eega baatii muddee konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'an guyyaarraa Maqalee seenan qonnaan bultoonni gatiin xaa'oo ibidda nutti taate jechuun komatan. Gamareen adda duree ta'ee karajaa 7-8 qotatu kunis danda'ee bitatu akka barbeen gaddaati irraa yoo ilaallu harka 3 dabalee yaaddoo keessa nu galchee jira. Deebii mootummaa gaafanneerra gaazexeessitoonni AP 2 gadhiifamu dargaggoota 5 nuun jedhani jechuun uggura keessa turanii lubbuun bahan. Nurashanuu fi laqaa tokkotti naqanii dhukaasa jalqabanii isaan dhukaasa jalqaban ijoolleen naan lubbuu koyyee kee balleessaa waan tokko narratti hojjetanii. Kilabiin Laga Xaafoo Pirimeer Liigii tol guddate kaanis jiru sagantaa kana ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Konkolaattonni deeggarsa namoomaa fe'an 13 guyyaarraa waaree booda naannoo Tigraay ga'uu sagantaa nyaata addunyaa yookiin immoo WFP beeksise. Sababa waraana kaaba Itoophiyaa tureen deeggarsi gara Tigraay seenuu rakkateera. Kanaafis mootummaan Itoophiyaa finciltoota Tigraay himataa ture. Isaan himannaa kana hin fudhatan. Deeggarsi konkolaataan guyyaarraa Maqalee ga'ee eega baatii muddeetii kan jalqabaadha. Tarkaanfii kana dhaabbanni biyyoota gamtoomanii jajjabeessaadha jedheera. WFP'n qondaaltota mootummaa federaalaa akkasumas bulchitootaa fi uummata naannoo Affaar galateeffate. Tigraayin ala gama Affaaris deeggarsi akka deemaa jiru ibsameera. Gaba biraatiin koreen waldaa fannoo diimaa idil-addunyaa koomii ibse. Hirphaa gammachuu. Konkolaattonni sagantaa nyaata addunyaa soorataaf nyaata dabalataa biroo meetirik toonii 500 fe'an erga mudde bara 2021 asiitii yeroo jalqabaatiif naannoo Tigraayitti qaxxaamuruu jaarmiyaan kun beeksise. Sagantaan nyaata addunyaa konkolaattonni soorata meetirik toonii 1000 ol fe'an biroon har'a waaree booda kaaba Affaar qaqqabu jedhamee akka eegamus toora tiwutara isaa irratti ibseera. Akka jaarmiyaan kun jedhutti deeggarsichi hawaasa naannichaa Daalool, Barhallee fi Konnabaa jiraatan deeggaruudhaaf oola. Gama biraatiin koreen waldaa fannoo diimaa idil-addunyaa meeshaalee wal'aansa fayyaa gara Tigraayitti erguudhaaf ammallee akka rakkataa jiru ibse. Amajjii bara darbee dhorkamee kan ture yoo ta'u ammas afaaniin hayyamamu malee konkolaattonni meeshaalee wal'aansaa fi kaan fe'an tokkollee garas imaluu hin dandeenye jedhame. Ji'oota 3 darban xiyyaaronni jaarmiyaa kana 38 ta'an meeshaalee wal'aansa fayyaaf oolan qabatanii gara Tigraayitti imalan. Haa ta'u malee fedhii jiru wajjiniin wal bira yeroo qabamu gargaarsi ga'e kun akka copha bishaan keessaati jedhan. Baatii tokko dura naannoo Beenishaangul Gumuz keessa erga namoonni jiraatti gubamanii ajjeefaman booda ammallee qorannoon itti fufuu qondaaltonni BBC'tti himan. Maatiin namoota kanaa maal jedhu? Obbo Kaasaa yoo lubbuun jiru namni ibiddaan gubate Hiriyaasaa Tsaggaayee Nagaayee jedhamu akka ta'e BBC'tti himeera. Namoonni ajjeefaman baatii 7 booda hidhaa turanii bilisa jedhaman. Kunneen piroojeektii hidha Abbayyaa keessa dalagu turan. Gara piroojeektii hidhichaa seenuudhaaf eeyyamni barbaachisa. Eeyyama qabatanii humnoota nageenyaan dabaalamanii otoo adeemaniiti. Aleellaan kan irratti baname makiinaan keessa jiran ni gubate. Ergasii namoota kana mana barnootaa kaampii Chaayinaa jedhamu bira geessuudhaan ajjeesani. Duuni raawwachuun dura dhageenyus viidicha kan agarre turreeti. Godina Matakkal ganda Baamzaatti kan dhalatee guddate Abbaba Taarraqany taatee sanaan obboloota isaa 2 du'aan dhabuu hima. Maatiin isaa komaand poostiin to'atamu hordofee miseensi maatii isaa wayita ibiddaan gubatan viidiyoo agarsiisullee arguu hime. የኔ ሁለት ወንድሞች ናቸው አንዴ የኔ ታናሽ ወንድም ሮቤል ታረቀኝና የኔ ታላቅ obboloota koo lamatu ajjeefame. Roobeel Tarraaqanyii fi hangafa koo Gabra Maariyaam Gabra Madiin kan jedhamu. Isa hangafa kootii wajjiniin haati keenya tokko. Isa quxisuu kootii wajjiniin abbaa fi haati keenyaa tokko. Gilgalirraa guraandhala 13 bara 2014 ka'anii konkolaataan wayita dhufan deebifamanii turan. Eegumsaan dabaalamanii wayita marroo lammaffaadhaaf dhufan taateen kun isaan mudate. Erga jechaan raawwatee namoonni to'ataman jiru jechuun dhimmicha kan gaafanne Komishinarri Poolisii Beenishaangul Gumuz Haruun Omar ammallee qoratamaa jiraachuu BBC'tti himan. ይህ ወንጀል ፈጽመዋል ተብሎ የተጠረጠሩ ሰዎች ቁጥጥር ስር እየዋሉ ከመሆኑ አንፃር ስለዚህ ነገሩ ሙሉ ቆራኖን itti fufee namootni badii kana raawwataniiru jedhamanii shakkaman to'annoo jala oolaa jiru. Gabaasa guutuu dhiyeessuuf dalaguutti jirra. Erga qorannoo xumurree booda uummatatti ibsuuf yaadame. Odeeffannoon qabnuun qorannoon dhibbeentaan 50 hojjetameera jennee amanna.
ነገር ነው ያለው። ከ50% በላይ የሚሆን ስራ ተሰርቷል ብለን ነው እኛ የምናምነው ካለን መረጃ አንፃር። ዱቢ ሂማን ሞቱማ ፌደራላ ዶክተር ለገሳ ቱሉንስ አጀቻ ራወቱ ሆርፌ ቆረኖን ኤገሉ ቢቢሲ ትመኒሩ gatiin xaa'oo barana qaala usaatiin bitachuuf akka rakkatan qonnaan bultoonni BBCtti himan kana malees xaa'oon barana dhiyeessiin isaa harkifachuu komatu qondaalli mootummaa dhimma kana dubbisne harkifatuusaa fi gatiin dabaluu mirkaneessu inumaa dursinee binne malee amma haalaan dabalee jedhan hirphaa gammachuu qonnaan bultoota gaafateera. Xaa'oo wallaggaa namoota guddaadha alaa birraan jedhama. Gatiin isaa amma akkuma 4,700 jechaa jiru garuu hamma hoonaa gurguran jalqabne namoonni kun eessaa jira namni naannoo kana ammoo akkas buqqa'eera ture naannoo keenya isee rakkisaadha waa'ee madaabaraa kana akka harki qalleeyyiin jiru namoonni sangaa kan hin qabne jira lafti kun immoo madaabaraa bareera hundumti keenya kinoo kanaaf burjaajofnee jirra. Gabareen adda duree ta'ee hektara 6-7 qotatu kunis danda'ee bitatu. Isin biroo amma yoonaatti wanti qaqqabee jira. Engaalle ganaadha. Hundumtuu eeggachaa jira. Kanaaf hektaratti hagam gargaaramtu simmee dhuunfaadhaan? Hektara 3 walakkaan qabaa kuntaala 8. Maqaan kiyya Abbu Muhammad jedhama godina Arsii aanaa Suudeet irraayi. Bara kana meeqaan isin biratti gurguramaa jira? Giraamii 100 qarshii 5,000 kanaaf baay'ee tokko nu yaaddessaati yaaddoo keessa nu galchee jira akka bardeen gaddaati irraa yoo ilaallu harka 3 dabalee kanaaf baay'ee tokko yaaddoo keessa nu galchee jira haala jiru biyya keenyatti wal qabatee jechuudha. Yeroodhaan innumtuu gatii amma kanaatiin isin qaqqabeera qonnaan bulaan of fudhataa jira ollaa keessanii maal argitu? Ollaa keenya irratti yeroo isaa eeggatee nuuf hin dhiyaanne. Komii fi yaaddoo qonnaan bultoonni kaasaniif qondaala mootummaa irraa deebii gaafanneerra. Itoophiyaan xaa'oo kuntaala miiliyoona 12 ol bituun gara biyyaatti galchaa akka jirtu beeksifteetti. Ministeera qonnaatti ministeer deetaan damee dhiyeessii fi investimentii Dr. Soofiyaa Kaasaa amma yoonaatti xaa'oon kuntaalli miiliyoona 3tti dhiyaatu gara biyyaatti galfamee raabsamuu jalqabuu BBCtti himaniiru. Sababa gatiin dabaleefis gaafanneerra. አጠቃላይ አሁን የግዢ ውል የፈጸምነው 12.8 ሚሊዮን ኩንታል xaa'oon baran bituuf walii galtee mallatteessinee walii galaatti kuntaal miliyoon 12 fi tuqa 8 guuta. Gosoota xaa'oo garaagaraa 3 bituuf walii galtee mallatteessin. Jiguraan dhalarraa eegalee buufata doonii Jibuutii seenuu jalqabe. Ammiyoonatti buufata doonii Jibuutii xaa'oon kuntaal miliyoon 3 fi tuqa 7 qaqqabee jira. Kan keessa kuntaalli miliyoon 2 fi tuqa 9 bikees qaqqabee jira. Bar dabree xaa'oon kuntaal miliyoon 17 dhiyaatu biyyaatti galfama. Akka biyyaatti xaa'oo barbaannu ilaallee xaa'oo dabalata bituu dandeenya. Dhiyeessiin isaa kabar dabree waliin wal bira yeroo madaaluu harkifatee jira. Sababni isaa immoo biyyoonni xaa'oo oomishan gugurdoon weerar COVID-19 irra kan ka'e oomisha isaanii hir'isaniiru. Keessumaattuu gatiin gaazii boba'aa yuuriyaa oomishuuf gargaaru dabaluu isaan irra kan madde dhiyeessiin xaa'oo addunyaa gahaa miti. Sadarkaa addunyaatti gatiin xaa'oo paasentii 120 oliin dabaleera. Nuti dursinee akka biyyaatti xaa'oo bituuf calbaasii waan baafneef gatii xaa'oo amma addunyaarra jiru waliin wal bira yeroo madaaluu fooyya'aadhaa jennee yaadna. Gatiin xaa'oo kuntaal tokko birri 4,000 oli. Gatii bar dabree waliin wal bira yoo madaaluu akka dabalin beekna. Xaa'oo naannoleef qoodaa jirra. Iddoowwan rakkoo nageenya jirtuutti qaamolee nageenya eegsisuun qaqqabsiifna. Lixa Oromiyaas xaa'oo qaqqabsiifnee jirra. ወደ ምዕራብ ኦሮሚያ ልከናል. Gaazexeessitoonni AP2 hidhattoota Oromiyaa keessa sosso'an dubbisanii jennaan hidhaa boonii turan hidhaa baatii 4 booda wabiin gadhiifaman. Poolisiin hiikamuu isaanii mormee oliyyannoo gaafatee turus jalaa kufaa ta'uun ni yaadatama. Kilabiin Laga Xaafoo Laga Daadhii Pirimeer Liigii Itoophiyaatti ol guddate. Lagi Xaafoo tapha xumuraan kilaba ollaa isaa Sandaafaa bakkee 4-2 injifachuun kan darbe. Kilabiin Naqamtee osoo milkaa'in hafe yeroo ammaa kilaboonni 3 Oromiyaa keessa Pirimeer Liigii irratti taphataa jiru. Kilaboota sadii keessaa tokko kan Oromiyaa ol guddatuun waan guddaadha jedhu itti gaafatamaan waajjira Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa obbo Firoomsaa Laggasaa. Bu'aa olaanaa dhagaa akka Oromiyaatti kilabii tokko gara Pirimeer Liigiitti guddisuu jechuun wanni guddaadha. 3 darbattee gara Pirimeer Liigiitti 3 keessaa kilabii tokko guddisuun akkanaan nutti gaariidha. Kan Naqamtee kun 2 wal qixa bahanii Madiin darbeera Naqamtee lammaffaa ba'e. Duraan dursa baga gammaddanii akkam ture taphi isaanii? Lagi Xaafoo jalqabarraa marsaa jalqabarraa ka'ee gammaatti dorgommii madaalaa fi dorgommii gaarii gaggeessaa ture. Ga'umsa isaatiin dorgommeetu injifannoo kana argate. Keessattuu Buraayyoo
Lagataafoo fi Sandaafaa gidduu morkiin ture cimaa ture. Kilaboonni Pirimeer Liigii keessa immoo turanii kan bu'uudhaaf yaaddoo keessa jiranis inuma jiruumi? Jira taphataadha rakkoo guddaa keessa kan galee rakkoo baay'ataa taasisu yeroo baay'ee walitti qabamni taphattoota isaanii bareedaadha. Tolee gama kaaniin immoo Jimmaa Abbaa Bunaan gara liigii tokkoffaatti gadi buusaa dhageenye. Gara liigii biyyaalessaatti gadi bu'ee jira bara kana hin dandeenye. Cimee hojjetee bara dhuftuu gara liigii olaanaatti ol deebi'uu qaba. Dargaggoonni naannoo Beenishaangul godina Matakkalaanaa Dibaaxeetti butamanii turan sin shaneedhanuun jedhanii nu butan jechuun BBC'tti himan akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa bultii 8 jechuunis guyyoota 14 duraa kan butaman dargaggoon dubbisne kanneen isaan waliin butaman 13 keessaa 2 yoo ajjeefaman kan hafan 2 lubbuu dhabuu himu badi raawwatee hidhattoota faannoo jedhan himatanii akka dargaggoonni kun jedhanitti isaan gara magaalaa Barbar osoo konkolaatanii malanii ganda Bacaatii jedhamutti isaan butanii taatee kana quba akka qabu bulchaa naannoo BBC'tti himaniiru poolisiin waan isaan mudate dargaggoota irraa ragaa fudhateera haala gaafas ture dargaggoota 2 gaafadheera. Guraataan butanii deemsan jalqabsiisanii kopheen irraa baasanii miila qullaa deemaa ture. Guraattii Mureeraa harka keenyadhaan hidhaa deemu. Sool eessa siin geessan? Bakka keenya illee deemnu fayyuma deemna. Warri konkolaataa siin buusan kun eenyudha isaan? Hidhataa faannoodha keessi hidhataan gandaa jira miliishaati. Maaliif isin qabatani jalqabumaa isinitti himaniiru? Waan nuti masillee qaban isin shaneedha isaan duubaadha isin turtanii isaan hin qallabduu reeyanii waan qaban. Guyyaa gamii turtanii gadhiifamtan? Nu gadhiifamni nullee baqannee baane. Nu rashanuu fi baqaa tokkotti naqanii dhukaasa jalqabanii isaan dhukaasa jalqaban ijoolleen dhagaa wayya ture dhagaa mataa kukkuftee baate gurbaan ijoolleen qeerroon lamarree dhukkutaman ba'anii kanaaf booda inni ta'anii fi namni amammoo nu biraa wareegamanii. Isin qawwee baattu? Qawwee maal baana nuni konkolaataa magaalaa deemaa jira qawwee kan baatu hin jiru. Warri isin fudhatanii deeman kun eessaa dhufan immoo ammoo achuma jiraatu? Namni nuyi inni fe'ee jiru kan inni fe'ee jiru naannoo irratti kan buqqa'anii gara taa'anii deeman turanii amma hidhatanii deebanii kan isaanii nama butuu jalqaban. Warri caakkaa jiran warri waboo ganda keessan keessa socho'u? Socho'u. Nami lammataa shamarreedha. Barnoota kutaa 12ffaa xumurtee barnoota dabalataa barachuuf galmeef gara Finfinnee yeroo deemaa turte butamuu himti. An barumsa deemaan jira. Qabeenyaan qabu waan uffata wayii keessaa maratanii fudhatanii shaantaa fudhatanii. Kamisa sin qabanii hamma yoomii achi turteeti? Guyyaa jiraanni sana lukaasa wayiitti bananii lukaasa sana bananii jiraniitti isaan lukaasaa jiraniitti kanneen jalaa baqannee ba'an. Gaafuma guyyaa sadeffaatti dhagaa galgala mambeesaatii 12 akkabaabee irratti. Warri kana godhan kun eenyudha? Isaan warruma faannoodha. Si doorsisaniiru wanna si gaafatan qabu? Waan baay'ee irratti hojjechuu barbaadan naan lubbuu koo yoo balleessaa waan tokko narratti hojjechiin yoo lubbuu koo balleessanii lubbuu koo dhabuun barbaada waan tokkotti narratti hojjechiin natti kadhate. Isaan immoo isumarratti waliigaluu dadhaban baay'eedha kaasaan dubartiin 2 duwwaadha. Kana dura isaan agartee beektaa? Naannoo keenyarraatis warri buqqaanii bakka biraa ta'anii isaanumatti deebi'ee dhufe isaanis keessaatii beeka warra hin beekus beekayin. Maal sin jedhan maal goote jennaan si qabannee sin jedhan? Shanee isinii innaan shanee miti innaanii Oromoo kan ta'e hundumtuu shaneedhaa jedhan. Tole amma fuula duraafoo yaaddoo qabdu isin? Fuula duraafuu yaaddoo qabna. Akka dargaggoonni jedhanitti kana duras namoonni butamanii turan bakka isaan hidhattoonni waboo kan tarree shororkeessaa keessa galmaan ni socho'u. Hidhattoonni kun immoo dhalattoota Amaaraa irratti xiyyeeffachuu bulchitoonni naannoo Amaaraa kana dura irra deddeebiin ibsaa turan. Isaan garuu ni waakkatu rakkoon akkanaa akka hin uumamne hordoffii taasifamu garee koomaand poostii dhimmicha ilaallatturraa odeeffachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Mariin biyyaalessaa akka milkaa'uuf adeemsisaa haala fudhatama qabuun gaggeeffamuu qaba jechuun ministeerri muummee Abiy Ahmad himan itti dabalanuus kana faallaatti dhaabatanii ilaaluun ammoo gocha seenaadhaan nama gaafachiisudha jechuun humnooti siyaasaa akka tumsan gaafataniiru. Sagantaan BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa xumuramee ammayyuu taanaan ture halkan gaarii.